Seera keenya obsa dubartoonni mana madaamii keessatti hojjetan qaban qooda dubartoonni mana madaamii keessatti hojjetan qaban harrumaan argee dhufe isiniin jedha. Arabni sababa ramadaanii dhiyaateef manatti na waamanii hojii tokko tokko hojjechuudhaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanni akka dubartii biyya Arabaa rakkoo keessa jirus wanni akka dubartii biyya Arabaa obsa qabuus lafa kanarra hin jiru. Jaalattanii jibbitanii. Kana fakkeessuudhaaf waan naa gootan hin qabdan, waan irraa dabaltanis waan irraa qannastan waan naa dabaltanis hin qabdan. Dhageeffadhaa. Dhugaa rabbii isin jedha waan biraati miti. Jechi madaamiin inzil fooq yaa Ahmad maalisan dhugaa rabbii mataan na dhukkubee jechuudha. Akkamiin dubartoonni kana keessa jiraatan ka jedhu achi keessaa baheen dhufe jechuudha. Amma naara galfadhe waca keessaa bahee jechuudha isin galee nuti warra waan ta'eef hamma fedhallee osoo hojiin nutti cime firidamii qabnaa jechuudha. Sababni isaa nama wajjin wacnu ijoollee keessan jirru madaamii gubbaan jirtu madaamiin si galee hojiin nutti cimullee namni ija keessan wacaa waliin jiru. Garuu dubartii waan isin dabarsitu nama mana madaamii dhaqee beeka. Kanaaf dhageeffadhaa. Addunyaa kanarraa namni garaa jabaatu namni rabbiin dhiifamallee hin gooneef jennee ka yaadnu dhugaa rabbii nama dafqa dubartii biyya Arabaa nyaatedha. Dhiironni dubartii biyya Arabaarraa dafqa sii sobdanii jaalala keessa galchatanii birrirraa nyaatan wallaahi billaa rabbis naa kassarsuu rabbis naa balleessu. Isin galee imimmaantu naa qaba jechuudha wallaahi jechuudha bakka cinqii hojii dubartii biyya Arabaa dabarsaa jirtu kana. Si galee dubartiin biyya Arabaa waan isin hojjettu nama argee beeka. Kanaaf yaa jarana rabbii isinuu meesutaadhaati dubartii biyya Arabaarraa birrii nyaatina. Wanni fedhalle osoo ta'e rakkadhaa du'aa malee osoo fayyaa qabdanii birrii dubartii biyya Arabaa nyaachuurraa rabbi nu haa baasu jedhanii kamatti kadhatan jechuudha isin galee. Jarri akka miidiyaa irraa lippistikii dibattee hudduu mimicciirtee yaatu kanaa miti jechuudha. Cinqii isaan keessa jiran nutu beeka. Nu warra argee beeka jechuudha. Kanaaf dubartoonni keenya akkuma argitan dhiira argitan hundatti birrii keessan hin kennina. Isin galee dhiirri tokko garaa jabaata. Waan isin dabarsitan kan hin argu. Kanaaf dubartii biyya Arabaa isin jechuudha. Yoomillee taanaan jecha namaatiif bakka hin kennina. Sababa dubartiin takka gaafa qullaa gabbaateef dubartiin biyya Arabaa akkas gaafa jedhan mataa keessan ol qabadhaa deemaa malee harka hin kennina. I love dubartii biyya Arabaa king of king warra obsa qabu. Dhugaa rabbii imimmaantu na qaban takkaa boo'een beeku warra malee. Na ashuuta amyaaki. Obboleessa koo baganuuf agarte waan nuti keessa jirru nama bakka san jirutu nama arga. Nama waan madaamin nama gootu nama argu nama biyya Arabaa jirutu nama arga. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota qaroo miidiyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtan nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu akkam jirtu ana barattin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha egaa hordoftoota koo warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtan immoo galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo dura argitan irratti viidiyoo dura mucaan obboleessi keenya tokko dhugaa waaqayyoon obsa isiniif haa kennu ijoollee shamarran biyya Arabaa jirtanii keessattuu kan mana madaamii jirtanii waaqayyoon obsa isiniif haa kennu isini waa hunda caaltuu nun jedhee nu eebbisee jiras nu gorsee jiras galatooma isin jenna obboleessa keenya kanarraa waan barattu jedhee yaada. Akkasuma immoo namoonni namaaf yaadan isin jiran namni gaafa ofii isaanitti ijaa argan malee kasii arguun jiru jechuudha. Maal seetanii dhugaa dubbachuu fi nuti gaafa akkasitti itti caccabnee itti bifa keenya qayyarree itti ormii keenya biyya ormaatti fidnu waanuma teenyee nuti tolee itti fakkaata ilma namaa. Gaafa suuraan keenya akkas bareedee bahu waanuma keessi keenyas akkasuma fakkaata gubbaan keenyas akkasuma fakkaata miti akkasii miti. Nama wal beeku wal beeka waa hunda baannee ba'aa hunda baannee dabarsina jechuudha dubartiin biyya Arabaa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maaliif wanti nuti hin baanne hin jiru wanni dubaannee hin deemne hin jiru. Yaamicha isaanii taanan daa'ima isaanii taanan nyaata isaanii taanan uffata isaanii taanan tokkosuu isaanii taanan uumaa hunda isaanii bakka nuti baatee deeme jechuudha. Keessattuu yaamichi isaanii ijoollee tokko keessattuu madaamii baay'inaan yaamti ijoolleen takka jechuudha. Ana galata waaqayyoo baay'ee na yaamanii namni yaamulee akkasitti jiru garuu an takka dhuganuyyuu nan fadha dhugaa rabbii yookaan dura keessatti na yaamanii hin danda'u hin jedha rabbi mataa na dhukkuba. Maaliif macarashaa bishaanuma achi kaatee jedhetu sa'aatii 24 achi teessituma si yaamaa oolti.
ishiin bakka sanii kan ganama taa'iche bakka shinti beet ba'uu dhaqufachuu ilkaatee isaa yoo rabbii sodaachuuf shinti beet isa rabbii sodaachuuf malee jechuun ilkaatee shinti beet isa hin dhaqu jechuudha. Maaliif silaa nageechii siin jetti rabbii sodaatti malee isuma tokkicha baqa fi algaarra ol baastee ol baasuu agartee isa qofa isaan lamaan malee wanni biraa wannatti duubaa haftu hin jiru. Kafana yoo uffattu aba'aa fidisiin jetti, caammaa fidisiin jetti, kaarsii fidisiin jetti, shaanxaa fidisiin jetti. Dhugaa waaqayyoo jechuudha bara. Dhugubaa bara. Wanni ishiin guuru jenne hin jiru jechuudha. Garuu nama dandeenya hundumaa namatu danda'a jechuudha. Kanatu nama aasa. Ani dubartuma akkasiin aasa. Dubartuma waan kana hunda ishii nama didduu mataanuu nama suura dhugaa rabbi jechuudha. Waaqayyoon obsa nuuf haa kennu ammallee obsa isaa nuu kenneera. Dubartiin biyya arabaa hunda dandeessudha. Hunda dandeenyee jira. Waaqaaf haa galatu. Kan fayyaa nuu kenne waaqayyoof galanaa ta'u wanna hunduma caalaa jechuudha. Fayyaa qabaannetu nuti isaan hojjenne namni gaafa fayyaa qabu waa hunda qaba qabeenyas qaba jechuudha. Kanaaf nuti waa hunda dandeenye hunda dandeessudha. Akkasumas immoo jaalatanii jibbanni shamarran biyya arabaa immoo warqiidha. Daayimandiidha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Shaamadha. Maaliif warqeen kun akkuma warqeen kun hin calaqqisa. Hin calaqqisa. Maaliif calaqqisa beektanii? Maaliif gatii isaa olaana beektanii? Namoonni hin beektan namoonni hin beekne immoo jechuudha. Warqee sababanni gatiin isaa olaana hin beektanii? Warqeen kun yeroo ibidda meeqa keessa darbee jechuudha. Gubaa meeqa keessa darbeet akkasitti calaqqisee jechuudha. Ibidda meeqa keessa darbee jechuudha. Nutis shamarran biyya arabaa gubaa warra arabaa kana keessa hunda isaa dandeenye ifannaa waa hunda isaanii dandeenye hojii isaanii hunda dandeenye gaafa tokko akka warqii kanatti calaqqisuun keenya ooluu jechuudha. Kanaaf warqiidhaa jedhamna nuti jechuudha. Warri hin beekne baradhaa shamarra biyya arabaa warqiidhoo jedhani isa kanaaf jedhamaa jechuudha. Inni lammataa shaamaa maal jedhamtee shamarri biyya arabaa kan jedhan. Shaamaan kun gaafa ati marbaatiin baddee dukkana keessaa teessu siifin ifa garuu ofii isaatiin dhumata. Qaamni isaatiillee irraa yaa'aa deema jechuudha. Dhumaa deema. Nutillee akka shaamaa sana namaaf hin taana garuu bifti keenya sunirraa dhumaa deemna. Qaamni keenya sunirraa dhumaa deema. Umriin keenya sunirraa deemaa deema jechuudha. Akkana jechuudha. Kanaaf nuti shamarran biyya arabaa warqiidhas shaamadhas baqa jaallatanii jibbitanii fudhatanii akkasi. Inni akkasumas hunda dandeessu waa hunda dandeessee jechuudha shamarran biyya arabaa jechuun. Waaqayyoon umrii keessan haa dheeressu nuuf haa dheeressu hunduma keenyaa. Kanaaf jabaadhaa amshirii hunduma dandeenyaa jechuudha. Obboleessa keenyaatis galatoomi. Dhuguma nama argitu erga akkasuma warroonni dafqa namaa nyaatanillee dhugaa keessattuu keessumatti akkuma mucaan jedhu namuma dafqa shamarran biyya arabaa nyaatu dhugaa rabbi marzii isaanitti haa ta'u. Dhugaa rabbi wanna hojjetan birkannaa keessa hin buusiniif kan nyaatan isaaniif sifaa'in dhugaa rabbi hedduu namallee abaaruleen jaaladhu. Garuu bakka baay'ee namatti dhaga'ama akka itti finnu jechuudha. Duddi itti nu citee itti dadhabnee itti fatamnee jechuudha. Innaa amma akkuma argaa jirtan kana obboloota wayii mana kana amma kaneessa qulqulleessaa ulee wanna kana namni hunda isaan bareechira. Godhee babbareessaa ulee ittiin bakka viidiyoo waraabee jechuudha. Iddoo gara viidiyoo waraabee ture babbareessee jechuudha gargaartanii. Hunda isaatu aanota qulqulleessi namni qulqulleessu tokko hin jiru kan kun agartan saramiikiin baay'eedha. Asiin bakki sun fooqii ol bahaa fooqii ani hin bahu ani hin hojjedhu fooqii obboleetti namtichaatu jira. Fi obboleessa namtichaati fooqii sadaffaa obboleessa namtichaati lammaffaa immoo obboleettidha. Nu jala jirra jechuudha. Innaa akkuma argaa jirtan kun saaloonii keessaa kun immoo ijoolleen akka abdiisan hin balleessinee fi irratti afnee jechuudha. Soofaa maaliif hin qoshaasha'u yoo irra aftee akkasumas ijoolleen sirra dhufanii taa'an jechuudha sabasanii. Kunniin immoo firaashii isaati alatti miiccame. Dhugaa waaqayyoo immoo haa galatoomu jarri kiyya akka namaa kana firaashiillee alatti miiccinaan hin jedhani ofii isaaniitti qarshii miiccisiisu jechuudha. Kun amma kan as keessa saaloonii keessa godhe kuni kanuma saaloonii kanaa teessirra godhe jechuudha. Ani afu lafa ganii namni keessumaa dhufe qofa afna jechuudha. Bakka amma xarabbeessawwan jijjiiru kana afamaa jidduu soofaa keessa afama. Isa tokko immoo inni immoo dhiirate jechuudha. Mana dhiirate
akka ijoolleen hin xunxiyyenneet immoo insallee as goone jechuudha. Inni aaddis hin miicamne saditu miicame jechuudha. Innaa akkasitti miicanii jechuudha. Hedduutu akka namatti tola jechuudha. Maaliif warri warra gaarii ta'e malee osoo nama tokko ta'e immoo nama hin cisiisu yoo jechuudha. Maaliif alatti gabbaasii dhiqisiin jedhu. Innaa balballi kun balbala dubartoonni itti seentudha jechuudha. Masaalonni keessa akkuma argaartan qulqulleessine jechuudha. Hedduutu akka kun immoo kilaasii ijoolleeti jechuudha. Ani immoo kilaasii ijoollee keessan darbee gala jechuudha. Innaa akkasitti jedha kun gamas immoo balballi isaanii jaraatu cufamee jira. Kun immoo mastaawwatiiwwan gamasiisuun dolaabbii abdiisatii fi kan micayyoo xiqqishooti jechuudha. Innaa akkasitti jira jechuudha. Hedduutu akka namatti tola jechuudha. Hoggii namni hin jirre kana yeroo mana qulqulleessitan hedduu namatti hin tolu. Innaa akkasitti jedha obboloota koo kana fakkaata siifaniin kana hojjechaa ooltee jechuudha. Akkasitti hojjechaa oolla garuu namni nu argu hin jiru. Waaqayyo qofatu nu arga. Akkasuma warroon chaanaala kiyya afaan raawwataa subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a yaada fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti